السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Ispoortii fi akkasuma ilmaan Oromoo hunda keessanuu akkam jirtan nagaa fayyaadha isiniin jecha. Egaa akkuma barame har'allee appilikeeshina bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Appilikeeshinichi maali jennaan warroonni telefoonni moobaayilii keessan nu jalaa guutee waan hin guunne waan inni guute kan hin beekne jechuudha. Moobaayilii keessan akkanumatti isin jalaa guutuu mala. Fakkeenyaaf footoo haa ta'uu, viidiyoo haa ta'uu, muuziqoota adda addaa haa ta'uu lama lama tahee osoo isin hin beeknetti abbaa lama koppii ta'ee telefoona keessan keessa jiraatuu danda'a. Akkasuma faayiloota wantoota isin hin fayyadne wantoota isin itti hin fayyadamne jechuudha. Usee moobaayila keessan guutee keessa sassaa'ee yookaan moobaayila keessan bootaa isin jalaa qabee jiraachuun mala. Wantoota akkasiisan appilikeeshina tokko fayyadamnee maaltu telefoona keessa guutee jira jedhee wanta hunda adda babaasee kan nu agarsiisu fayyadamnee wantoota nu barbaachisan keessaa hambifannee wantoota nu barbaachifne irraa kan adda baasee nuuf haqu appilikeeshina akkasiitiin isin agarsiisa. Appilikeeshinichaa wajjin turtii gaarii. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif karaa YouTube channel Oromoo Ispoortii dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha. YouTube channel Oromoo Ispoortiin keessanii qulfiin isaa barreeffama diimaa kana yeroo takka subscribe kajoo kana yeroo takka tuquudhaan akkasuma mallattoo bilbilaataan isiniif dhuftu tana yeroo takka cuqaasuudhaan viidiyoonni hanga dhiise hundi akka beeksifni isiniif dhuftuuf isin gargaara. Akkasuma gaa viidiyoo kiyya hoggaa laaltan like gochuu hin dagatinaa. Egaa appilikeeshinicha akkuma barame appilikeeshinicha eessa keessaa argattanii appilikeeshinicha Play Store keessa deemtanii Play Store keessaa daawunlood godhattanii jechuudha. Play Store keessan keessanii deemtanii Play Store irratti eeffatu booda bakkitee irratti search godhan yookaan gubbaa tanarra irratti xuyxanii maal jettanii barreessitanii faayil. Onoo bifa tanaan faayil qofa jettanii hoggaa barreessitan gubbuma irratti akkatti isiniif dhufaa jechuudha. Maal gootanii files by Google kajoo isa duraa kanarratti onoo footoon isaa kana akkasuma linkii isaa illee descriptionii jala isiniif kaa akkasuma karaa telegiraama kiyyaa jala isiniif kaa achumaan telegiraama kiyyallee seenaatii follow godhaatii achirraa appilikeeshinicha argachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf mi'a nama seenuu bifa tanaan erga seentan booda maal isin gaafata appilikeeshinichi kun onoogaa akkuma ilaaltanii agartan appilikeeshinicha kana nama miiliyoona 50 oltu daawunlood godhee itti fayyadamu jira jechuudha. Nama miiliyoona 50 ol akkasuma urjii 4.6 qaba jechuudha. Hedduu appilikeeshina bareedaadha. Yaada namni ija lakkannullee yoo ilaaltan hedduu appilikeeshinichi kan ittiin hafine jechuudha. Haa daawunlood goonee akkamitti itti fayyadame isaa haan isin agarsiisu. Daawunlood godhuudhaaf install isa ijoo kanarratti yeroo takka ni xuyxanii. San booda appilikeeshinichi akkuma ilaaltanii agartan meeggaabaaytii 5.42 qofaa jechuudha. Hedduu appilikeeshinicha xiqqaadha. Bootaallee kan isin jalaa hin qabne wantoota gugurdaa bootaa silkii teessanii qabee taa'uun garuu fattashee keessaa baasee isin agarsiisu akka feetanitti ifirraa haquu kan dandeessan jechuudha. Appilikeeshinichi kun hedduu appilikeeshina bareedaadha. Waan jaaladheefin qabadhee isiniif dhufe akka isin jaalattan abdiin qabaa jechuudha. Egaa appilikeeshinicha hogguu daawunlood ta'ee dhume hunoo bifa tanaan dhuma maal gootanii open kajoo gootanii jechuudha. Egaa open giseettaniin yeroo duraatiif maal isinii fidaa waan kana isin gaafataa jechuudha. Hoggaa inni bifa tanaan dhufe maal gootanii continue isa ijoo kanarratti yeroo takka cuqaastanii jechuudha. San booda hayyama isin gaafata. Hayyama inni hayyamoota adda addaa telefoona keessan dubbisuudhaaf hayyamoota adda addaa isin gaafata. Allow gootanii hoggaa allow goote booda bifa tanaan si fidaa jechuudha. Egaa appilikeeshinichi kun amma dalagee jira jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayilii kiyya ammaan tana maal qabeennaan GB 79.52 79.52 used itti fayyadameetiin jira jechuudha. GB 108 jira jechuudha. Hagan itti fayyadameetiin jira. 79.52 kana keessaa wantoonni ani hin fayyadamne wantoota nan fayyadamne hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa kan inni baasee nuuf kennu appilikeeshina junk files useless faayiloota nuuf fayyadne kanii faayidaa nuuf hin qabne jechuudha. As jalatti walii qabee nuuf baasaa jechuudha. Maal gootanii useless faayilii kana select irratti gootaniitti
yoo hedduu teessa hedduudhaan dhufuu danda'a. All kajoo kanarratti yeroo takka ni cuqaastan san booda clean kajoo irratti xuuxanii clean gootanii jechuudha. Clean ogaa gootan meeggaabaaytii 190 silkii teessan isiniif qulqulleessee jira jechuudha. Kunoo akkuma ilaaltan reefu 20 yoo ture ammaan tana 79.34 itti ol guddatee jira gabbu'ee jira jechuudha. Reefu akkuma ol guddate sanitti jechuudha. Ammas maalii wanni biraa wanni inni qabu duplicate file. Faayiloota silkii tanteetirraa kanneen akka footoo haa ta'u, viidiyoo haa ta'u, muuziqaa haa ta'u kan habbaa lama ta'e telefoona kan kee gubbatti dhufe maal godhaa sirraa haquu danda'a jechuudha. Akkamitti hunoo duplicate files jee dhufa. Maal gootanii select kajuu kanarratti yeroo takka erga cuqaastan booda maal gootanii hunoo ammaan tana abbaa shanan footoon abbaan shanan tun koppii taatee telefoona kiyya kana keessa jirti jechuudha. Maal gootanii maal godhuu qabdanii isaan kana yoo feetan guututti takka takkaan select gootanii tafeetan irraa haqoon teessan all items kajoo kanarratti ni xuqxanii san booda delete gootanii jechuudha. Maaliif isin hin fayyadu bootaa telefoona keessanii qabee waan taa'u jiruuf jechuudha. Maal gootan san booda delete gootanii meeggaabaaytii 12 ammas free goonee jira jechuudha. Telefoona kiyyarraa meeggaabaaytii 12 ammallee argadheetiin jira. Kani ala kanneen ani fayyadaman faayiloonni an fayyadame aseera amma keen master miidiyaan kanneen an fayyadamedha. Miidiyoota kanarraa GB 5.80 qaba. 5.80 GB folder appilikeewwanni kana nyaata jechuudha. Seennee yoo feene kan feene irraa haquu dandeenya. Irratti xuqxee kanis hin fayyadne yoo feete irraa heexaa telefoonaan keessatti amma faayiloota adda addaa kanneen an qabu bifa tanaan naafida. Kan feetan jala seentaniiti bifa tanaan irraa haquu ni dandeessanii isin jaa jechuudha. Faayiloota adda addaa kanneen daawuloo godhee akkanaan naafida kan na feesu keessatti nan bifadha. Kanan feesifne ni haqaa jechuudha. Egaa bifa tanaan appilikeeshinichi waan kana isinii godhuu danda'a. Appilikeeshinichi kun ammallee kana caalaa waan biraallee hojjechuu danda'a. Maal fa'aa hojjechuu danda'a? Kunoo amma isin jirti. Waan biraa kanneen hojjechuu danda'u browse jala kanarra amma clean irra ture akkamitti hiina fi waan adda addaa irra ture amma karaa browse isatti haa dabarsu. Browse jechuun karaa faayiloota memorii qabu wanteetii yoo telefoona hanke general walumaa galatti telefoona hankee dubbisutti haa dabaru. Karaa telefoona hankeetii kana keessatti gurgurne fakkeenyaaf faayiloota adda addaa asirratti naaf fidaa jechuudha. Kunoo documents daawuloodii waan godhee jira, imeejii jira, viidiyoo jira, akkasuma audio documentii fi wantoota adda addaatu asirra dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinoota kan faada silkii kanarraa qabna jettanii asirratti ni seentanii appilikeeshinoota telefoona keessanirraa guututti isinii fidaa jechuudha. Kunoo appilikeeshinoota kana guututti isinii fidaa. Maal irraa fayyadamtan appilikeeshina kana ammallee waan dabalataa appilikeeshinoota keessa erga bifa tanaan akkatti appilikeeshinoota apps kajoo kana keessa deemtan booda appilikeeshinoota asirraa kanaa karaa gabaabaadhaan bluetoothiin saayibootan keessaniif erguu yoo feetan send godhuu yoo feetan maal gootanii karaa gabaabaa asumarraan erguu dandeessanii jechuudha. Akkamitti ergitanii bluetoothiin erguu dandeessanii faayila kun akkuma sheeriitii fi faayiloota zaappiyaa faayiloota wantoota ittiin faayila walirraa dabarsan jirutti inni kun ifirraa qabaa jechuudha. Akkasuma namoonni faayila kana qabu bifa saniin connect walirra godhee dabarfachuu ni danda'a jechuudha. Inni immoo kun sammallee bluetoothiin erguu danda'a. Akkamitti fakkeenyaaf appilikeeshina kana mee 8 puulii kana bluetoothiin haa ergu. Akkamittiin bluetoothiin erguu danda'a? Qabdee giizuu takka gukkatteessan qabdee sakandii takkaa fi lamaaf qabtee teessan bifa tanaan raayitii irra siifda. Erga raayitii irra siifdee maal goota olii tanarra hunoo mallattoo sheerii tanaa jira jechuudha. Mallattoo tanarratti yeroo takka guutuine sheer goonee jirra jechuudha. Sheer hoggaa ittiin maal si gaafata? Hunoo bifa tanaan si dhufa ati maal goota bluetoothiin yoo erguu feete bifa tanaan bluetooth irratti xuqxee erguu ni dandeessaa jechuudha. Akkuma footoo fi maal waan biraa erguu dandeessu jechuudha. Bifa tanaan gaa appilikeeshina keessan erguu dandeessan. Akkasuma wantoota biraa ammas appilikeeshinoota gizee kanneen akka YouTube haa ta'u Google browser adda addaa haa ta'u wantoonni gizee telefoona keessan guutee akkamitti firaa wantoota maaltu appilikeeshinoonni hundi daataa ofirra seef godhan qaba. Wantoota akkasii akkamitti ofirraa ittiin heeyinaa isa jiru appilikeeshinootuma keessan kana jala jira. Appilikeeshinootuma keessan kana jalatti
as deebitanii bifuma tanaan jechuudha akkuma reefti browserii jira appis kajoo kana jala deemtanii maal gootanii fakkeenyaaf puulii kanarratti kun tuqee bifa tanaan naaf da'a maal gootanii isin telefoononni androidiin tun hedduu jira walgarsiisuudha maal gootanii daataa usage kajoo barbaadanii jechuudha telefoona keeyyarratti amma bifa tanaan naaf da'a telefoona birarratti daataa usage kajoo barreeffama irratti hojjetamu bifa tanaan isiniif bifa biraatillee isiniif danda'a barreeffama daataa usage status kajoo kana barbaadanii jechuudha erga isa kana argattan booda yeroo takka irratti xuyxanii maal gootanii bifa tanaa irratti xuyxanii kun daataa usage statusiin daataa moobaayila keessanii jechuudha intarneeta hagamta akka nyaatu jira kan jiru isin garsiisa kan biraa immoo maal godhuu dandeessanii oguu telefoona kanarraa haquu feetan storage usagein immoo wantoota appilikeeshinichi kun ifirratti qabee jiru jechuudha isin barsiisaa jechuudha storage usage irratti yoo xuytan maal godhaa fakkeenyaaf amma daataa meegaabaayitii 82 appilikeeshinichi kun na jalaa bootaa telefoona kiyyaa qabee jira jechuudha appilikeeshinichi kanarraa maal goonaa clear data kan jiru oguu gootan maarsiif daa clear gootaa jaa yes clear amma meegaabaayitii 82 qullaa godheetin jiraachuu akkasuma appilikeeshinoota keessan itti jala deemtanii bifa tanaan clean irraa godhachuu dandeessanii isinin jaa egaa appilikeeshinichi kun hedduu bareedaadha sadaffaa immoo hunoo sheer godha akkuma sheeriitii moobaayilota biraa sheeriitii sanitti sheeriitii akkuma appii sheeriitiitti dalagaa hunoo send receive akkasuma moobaayila birarratti illee daawunlood godhatanii isa kana yoo qabaatte akkasuma yoo erguu feete send goota yoo fudhachuu feete receive jettanii ittiin akkuma sheeriitii itti fayyadamtutti itti fayyadamtaa jechuudha hedduu ka appilikeeshinichi kun bareedaadha telefoona keessan ittiin eeggatuudhaaf maaltu telefoona keessa guutee jira jettee ittiin barachuudhaaf hedduu takka si feesisaa hedduu takka appilikeeshina bareedaadha gaa'ee egaa appilikeeshinicha kana akka jaalatan abdiin qabaa egaa hanga ammaan tanaa waan na wajjin turtaniif galatoomaa an kan isinii wajjin ture ifaamiin Oromoo Ispoortii irraa hanga viidiyoo biraa qabadhee walitti deebinutti gaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.